السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تافي داوتو تا channel keenya guyyaa arraantanaa sagantaa addaa qabannee isiniif dhihaanneeti jirra. Sagantaa teenya tanaa waliin turtii gaarii isin akkuma beekamutti channel keenya kun Asoosama kutaadhaan kan isiniif qopheessaa ture ta'uun isaa ni yaadatama. Arra asoosomicha san jidduutti muruudhaan kutaa itti aanu torbee dhufu inshallah yoo rabbiin achiin nu gehe kan isin biraan geenyu ta'a. Garuu guyyaa arraantanaa asoosama akkaan qalbii namaa tuqu kan akkaan ergaa guddaa qabu kan isiniif himnu ta'a. Nu faana turaan afeeraa keenya. Gurbaa tokkotu jira. Gurbaan sunis mooticha biyya tokkooti. Mooticha biyya saniiti. Gurbichi kun ummata birattis beekamaadha. Ammas dhageetii qaba. Bakka afaan zamana kanaatti famous kan jennu sanii jechuu gurbichi kun. Intala takka qaba. Intala Rabbiin qaceelche subhanahu wa ta'ala. Hojiisi waan isin hojjettu khawwaliin ilaallu ta'a. Intalti tun dahaba tokko qabdi. Dahaba san gurguruudhaan masjida ittiin ijaarte. Dahaba qabdu gurgurtee kannitee masjida ittiin ijaarte. Yommuunii fi dahaba kana gurgurtee masjida ittiin ijaartu masjidni eega ijaarameen booda turtii muraasa takkaa'u waggaa muraasa booda dhuftee masjida sanii laaleettee yeroo dhuftu ummata keessa jiruun yeroo takkanarraa gabbaha masjida kanaan daawwadha masjida kanaan laalaa jetteen. Kana ummanni keessa jiru hundi isaatu ni bahan. Tana jidduu gurbaa tokkootu jira. Firraan agarre inni isin seenuun agarre waan bakka masjidarraa bakka fagoo jira jechuutti qoor irraa ol fagoodha. Tana namuu behee seetee intaltee jechuu miciyyoon sun iqaamaa fi hijaaba qabdu firraa baaste. Kanaaf hedduu mucaan yommuu isiin akkasitti hijaabaa fi iqaama firraa lafa keeysu bareedoomina isiirraa jaalalaan qabamee akka ta'u dhabee firraa kara manaa kute. Kana dubo yommuu manatti galu mucaan rakkatee cinqatee dhiphoo keessa seenee akka ta'u dhabe. Kana haatisaa nama umriin isaa manguddooti nama umriin isaa amata 70 kanaa oliitti nama guddaadha jechuu. Kana maal taate yaa ilma kiyya jetteen? Maal taate yaa ilma kiyya jennaan yaa ummaa jeen qaanfachaatuma jechuu. Mucoo abaluu akkanaatiin masjida keessatti arke akkaan bareeddu jaalaltirraa na qabde akkaaniin ta'uun beeku yoo isii arkachuu baadde du'uu kiyya jeen. Subhaanallah. Tana duboo du'uu kiyya jennaan haati rakkattee mucoo bira deeyte. Mucoo bira deeytee haajaa jabduu takkaafiin si dhufe. Haajaan si dhufeen tana harkanan darbini jetteen. Naqee bali malee. Maali miyaa ummaa naafi mi jetteen. Maaliif mucoon saaliha namaati waan taateef namarraa isni qeebaltee jechuudha. Tana mucaan akkana dhukkubsatee yoon isin harkannee du'uu kooti kana jechuun jiraa jennaan hayyee waan naa guutuun si hima. Maali yaa ummaa jetteen haatiinis jechuudha. Maali yaa intala too jennaan leylii halkan 40 wali dhaabiyoon kasalaaf ta'e mahariin kiyya leylii saasanii jetteen. Subhaanallah. Tubbii ajaa'ibaa ilaalame.
mee namni kanaa ni jira dubartiin akkanaa ni jirti mee tana haati mana galtee akkana jettee maarii guyyaa 40 jennaan kana tuni qallaaliidhaa miijee arraan eegale jee yommuu eegalu salaachuu jalqabe yommuu guyyaa 4 salaatu qalbii isaa kaseessinni jirti yommuu guyyaa 40 salaatu tana haati waggaa xumure booda kai khaan hundeem khaa takkaawsi fuusnaannan yaa ummaa jeen ani jaalaltii isiina keessan jirtu jeen jaalala rabbii